deebi'een jira. Har'ammoo mee waa'ee gurra keessaa iyyuu kan jedhu irratti maaltu kana fidaa furmaanni maali kan jedhuun kaasa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii taati waan hedduu irraa argadhaan jedha. Mee maaltu gurra keessaa iyyuu namatti fiduu mala kan jedhu haa ilaallu. Wanta kana kan fiduu malu wantoota hedduudha. Isaan keessaa kanneen gurguddoo ilaallachuu. Tokko qorichoota tokko kan mana yaalaatii kennaman jechuudha. Qorichoonni tokko kanneen akka non-steroidal anti-inflammatory drugs, ibuprofen, diclofenac kan jedhaman jechuudha. Qoricha busaaf kennaman, qoricha dhangala'aa qaama keessaa baasan kanneen akka furosemide kanneen kana jedhaman, qorichoota kaanseriif kennaman tokko akkasumas kanneen kana fakkaata hedduu jiru gurra keessaa mala iyyuu fiduu malu. Warri kun egaa yeroo hedduu qoricha sana gaafa dhaabnu gaafa fudhachuu dhiisnu ni dhaabata gurra keenya keessaa iyyuu kun nu dhiisa jechuudha. Inni lammaffaan dhibeewwan fayyaa tokkodha. Dhibeewwan fayyaa kanneen akka dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension, dhibee sukkaaraa, diiyaabeetis, taayiroid, hanqina dhiigaa, aniimiyaa, migreen hedeekiif kan kana fakkaatan qabaachuun wanta kana namatti fiduu mala. Inni sadaffaan cufachuu ustaachiyaan tuubiidha. Cufachuun ujummoo qalloo qoonqoo keenyaaf gurra wal qunnamsiistu kan ustaachiyaan tuub jedhamtu kana fiduu mala. Kan kana cufuu danda'u immoo fakkeenyaaf utaalloon yoo nu qabe, qufaan yoo nu qabe, wantoonni adda addaa kana cufuu malu kun cufattee taanaan wanti kun nu mudachuu danda'a jechuudha. Arfaffaan dhibeewwan lafee fi hanga dhangala'aa gurra keessaa waliin wal qabatan. Lafeewwan xixiqqoon gurra keenya keessa jiru sagalee dabarsuuf kan fayyadan. Lafeewwan xixiqqoon kun gurra keessatti kan inni argaman kun jechuudha. Akkaataa taa'uu malanitti yoo taa'uu didan yookaan akkaataa socho'uu maluu qabanitti yoo socho'uu didan akkasumas gurra keessatti dhangala'aan hangi eegamu ol yoo jiraate abnormal inner ear fluid pressure kan jedhamu yoo jiraate wanti kun nama mudachuu mala. Inni shanaffaan rakkoo hidda dhiigaa yookaan ujummoo dhiigaa wajjin wal qabatanidha. Wantoota ujummoo dhiigaa yookaan hidda dhiigaa miidhan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu hypertension jechuudha. Dhiphachuu fi jajallachuu ujummoo dhiigaa naannoo gurra sana jiran kana fiduu malu. Sababni isaas yeroo wanti kun hidda dhiigaa yookaan ujummoo dhiigaa dhaga'u dhiigni humnaan waan dhiibee deemuuf humnaan waan achi keessa darbuuf sagalee akkasii uumuu danda'a jechuudha. Inni ja'affaan miidhamuu qaama gurra keessaa kan sagalee gurra sammuutti dabarsitu. Gurra keenya keessaa kan sagalee gara sammuutti dabarsitu kan kokiilaa jedhaman isaan kun yoo miidhaman wanti kun mudachuu danda'a. Isheen kokiilaa kan jedhamtu kun gurra keessaa gara keessatti kan argamtudha. Gurra keenya keessatti jechuudha. Wanta akka maramtee teessu wayiidha wanti kun. Maramtee teessii akkasumas keessa isheetti bishaan kan qabattee jirtudha. Maramtee bishaan of keessatti qabattee sagalee dhufu saawundi weevii gara elektirikaal weeviitti jijjiirteeti gara sammuutti ergiti. Kokiilaan gurra keenya keessatti kan argamu ta'ee saawundi weevii gara elektirikaal weeviitti jijjiiruudhaan karaa ooditarii narvii ergaa kana gara sammuutti dabarsite jechuudha. Egaa yoo wanti kun miidhamtee rakkoon kun dhufuu danda'a. Kun dabalataan dhaga'uu dhabuus ni fida. Namoonni rakkoo kana qaban rakkoo dhageettii illee ni qabu. Gurra keessaa iyyuu qofa miti jechuudha. Wanti kun egaa sababa umuriis ta'uu danda'a. Dulluma jara jechuudha. Keessumaa waggaa 60 ol yeroo dheeraa sagalee gurguddaaf saaxilamuu fi kan kana fakkaatan yoo wanti kokiila jedhamtu kun cabde yookaan jajallatte osoo sagaleen hin jiraatiin sagaleen uumamuun gurra keenya keessa nutti iyyuu mala. Sagalee yeroo dheeraaf sagalee gurguddaaf saaxilamuu kanneen muuziqaa adda addaa waan akkasiif achi keessa kan oolan mana sirbaa adda addaa keessa jechuudha. Rakkoo kana godhachuu danda'u. Akkasumas dulluma jala wanti kun koomaniidha. Inni gad banaan keessi gurraa yoo cufame. Keessi gurraa guurii gurraan wantoota akka malaa gurra keessaa ba'anii fi wantoota biraadhaan kan bakkeetti gurra keenya keessa seenan yoo cufate pireejarii guddaa waan uumuuf achi keessatti pireejariin gurra keessatti uumamu immoo sagalee kana nutti fiduu danda'a. Saddeettaffaan infekshinii funyaanii saayinasiif gurraa qabaachuu. Infekshinii gurraa, otaayitis miidiyaa, saayinasaayitis, raayinosaayinasaayitis waan akkasii qabaachuun kuni dhibee kana nutti fiduu danda'a jechuudha. Akka gurra keessaa iyyuu nutti fiduu danda'a. Kana malees mataa keenyarra yoo miidhaan ga'e tiraamaa tu heed. Sababa adda addaan yoo miidhaan mataa keenyarra ga'e dalagaa narvii sagalee gurrarraa fuudhee gara sammuutti geessu yookaan dalagaa sammuu mataasaa iyyuu miidhuun sagaleen gurra keessaa iyyuu kun akka uumamu taasisuu danda'a jechuudha.
Kana malees rakkoo fayyaa mangaagaa keenya wajjin wal qabatan temporomandibular joint problems. Wanti kun nervii share godhu waan ta'eef keessa gurraa waliin mangaagaa keenyarra rakkoon jiraannaan keessa gurraattirree iyyuun namatti dhaga'amuu danda'a. Mee gara furmaataatti adeemu. Furmaanni maali yoo wanti kun nu mudate? Akkasumas ittisuufis hin ta'a jechuudha furmaatonni kun. Kan jalqabaa sagalee gurguddaa irraa fagaachuudha. Yoo sagalee gurguddaa irraa fagaachuun immoo sababa hojii keenya, sababa jireenya keenya hin dandeenye yoo ta'e, wantoota sagalee gurguddaa gurra keenya irraa ittisan fayyadamu. Fakkeenyaaf mana sirbaa, muuziqaa jiipaasii gurguddaa naannoo sana kanneen turan yoo danda'ame sagalee sanarraa fagaachuudha. Yookaan immoo akka sagaleen gurguddaa kun gurra keenya seenee gurra keenya hin miine wantootni sagalee ittisan jiru kan gurra keessa taa'an isaan kana fayyadamuudha. Gara biraanis yeroo ammaa kan hedduminaan mul'ataa jiru itti fayyadama iirfooniidha. Iirfoonii yeroo fayyadamnu muuziqaan karaa iirfoonii gurra keenya dhufachuudha. Persenta 60 ol darbuu hin qabu. Akkasumas kontiineesli walitti fufnee daqiiqaa 60 oliif dhaggeeffachuu hin qabu. Kanaaf muuziqaa yeroo iirfoonii dhaggeeffannu persentaa 60 gadi goonee akkasumas daqiiqaa 60 gadiif dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Kanaan ala gurra keenya miidhuudhaan gurra keenya keessaa iyyuu ni fida. Kana malees immoo rakkoo dhaga'uu dadhabuullee fiduu mala. Gurra keenya duuchuu danda'a jechuudha. Gara biraan qoricha kana fidu dhaabuun jijjiirsisuu. Qorichoota sira jedhee isaan kana dhaabuun jijjiirsuudha. Akkasumas dhaga'uu dhabuu gurraan yaalli hin fannifne yoo jiraate, gurri duudee yoo jiraate, isa kana mana yaalaa dhaquudhaan hearing aid fayyadamuudha jechuudha. Hearing aidiin wanta kana furuuf ni gargaara. Akkasumas boqonnaa gahaa taasisuun hirriba gahaa rafuu fi akkasumas yeroo rafnu immoo boraatii mataa keenya dura keewwachuu. Head congestion mataa keenya keessatti akka dhiigni hin baay'anneef kan hir'isuuf mataa keenya ol qabnee boraatii jala keenya rafuu, hirriba gahaa qabaachuu akkasumas boqonnaa gahaa taasisuun wanta kana hir'isuuf ni gargaara. Kan biroon gurri keenya guurii gurraa yookaan wantoota biroon cufatee yoo jiraate guurii gurraa kana mana yaalaa deemuun miiccisiisuu keessaa baasuu akkasumas wanti gurri keenya keessa jira seenaa yoo jiraate baasisuudha. Sosochii qaamaa taasisuu, exercise taasisuun dhiphuu sammuu irraa bilisa ta'uun wanta kana hir'isuuf ni gargaara. Akkasumas dhugaatii alkoolii, tamboo xuuxuu fi wantoota kaafeen qaban kanneen akka bunaa heddummeessuu dhiisuu. Akkasumas immoo infekshiniin funyaanii saayinasiif gurraa yoo jiraate dawaa barbaachisu fudhachuudhaan yaalamuu. Akkasumas dhibeewwan fayyaa kanneen akka ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, giffiitii jechuudha, hypertenshinii, dhibee sukkaaraa fi dhibee taayiroidii fi kan kana fakkaatu yoo jiraate yaala gahaa taasisuudhaan wantoota kana kontirool gochuu yaaluun iyyuu gurra keessaa kana nurraa hir'isa. Kanneen armaan olitti dubbadhe kan nuti ofuma keenya mana keenyatti taasisnudha. Mee kanneen kun jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun dagatinaa. Isaanis eenyu fa'i? Fakkeenyaaf gurra keessaa iyyuun erga rukutamuu mataarra ga'een kan dhufe yoo ta'e, erga heeddi tiraawumaatii yoo dhufe, kanaan dura mataa keenya rukutamnee ergasii kan nu jalqabu yoo ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Dabalataan mallattooleen biroo jiraatan lafaan martoo, haqqee kan kana fakkaatan jiraatan ofiin manatti wanta armaan olii godhanii yoo dhiisuu dide wanti foolii qabu malaan yoo gurra keessaa ni ba'a ta'e fuulli walakkaan socho'uu dide faashaal palsii kan jennu jechuudha. Walakkaan fuulaa socho'uu dide dhaga'uu tasa yoo dadhaban sadan hearing loss akka tasaa yoo dhaga'uu dadhaban akkasumas keessaa kan dhikkifatu yoo ta'e yeroo gurra dhukkubu kana keessaa akka waan onneen keenya rukutu nutti dhaga'amoo ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Akkuma walii galatti ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee gaariidha waan ta'eef hin dagatina. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.